yeroo dheeraaf waggaa dheeraaf achi ture as gale. Egaa as galee booda yeroo baay'ee walitti dhufna ture. Diin urjii faana jira. Dhuguma wal arganii achatti ateeda ishii barbaacha deemte. Ani ishii barbaaduuf hin deemne dhimma hojii kootiitiif deeme carraan deebisee wal nu fidee Haramaayaa keessatti si arge harmee. Ani illee nandaa kumaako mee rabbiif jedhiiti harmeen kee erga mucaa keessii guddisuu dandeessi ta'e maaf obboleessi kee magaalaa Amboo keessaa barumsa dhiisee kophee nama xaraga. Mee rabbiif jedhiiti natti himi. Maaf Amboo buufata konkolaataa keessaa obboleessi kee ba'aa baata. Akkas na bira walitti barbaada. Maal? Umma tokko malee duukaa amanuu qabda. Eeyyeessa jajjeessa. Dhugaadha moo si amanuu lattu? Urjiin duuti daaraa taate. Kuma shantaa. Wal fuudhiin turuunis danda'u. Qabdanii seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira. Mucaa godha buun danda'u akkan si ajjeebisetti meen ture. Gara laafummaa tokko malee qaleessa obboleessa koo. Ati hiree Oromoof Oromiyaaf dhiphatta. Ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu. waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beektu. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatam agayeera garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabneen yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf agayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u dameewwan baankii Awaash maratti waadiyaa herrega qusannaa amaanaa herrega socho'u labbeek waadiyaa herrega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u mudaarabahaa herrega investimentiif kuufamu muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu qarda liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'a filannichas ni jaallattu badhaadhinni Awaash waliin baankii Awaash. Maal jechuudhas bulta jechuun? Yoo yemmuu taate akka har'a dhuga lubaatti natti tola. Lakkiin ta'uu an deemuu qaba. Urjii sadii si. Abdii sitti miiraanas buluu hin danda'u. Urjii. Si dirqamsiisuuf miti bara. Please. Na dirqisiisiin jechaan jiru abdii. Tasumaayyuu otumaan dhufeeyyuu as buluu hin danda'u. Kana immoo beekuu qabda. Ani bar urjiidhaam. Akkamittiin atumtiyyuu as bulinaan jettee na gaafatta. Waan biraa yaadiitti miti urjii. Iddoon bultii rakkoon qabu maybe si faana ture kee yoo na bira galte. Na dhagama jedheeti. Kanaaf gara biraatti yaadin. Urji. Na tarte? Na alka. Urji. Hojii diisii dalaali
Abdii sitti miira mooraatti deebi'uun qaba. Tu wanta barbaadde naan jettee yoo anas buluu hin danda'u. Kanammoo sirriitti beekuu qabda. Ture abdii akkamittiin bulii naan jette? Utuu na beektu akkamittiin bulii naan jettati? Maal balleessuu urji? Na bira turu siin jedhee maal rakkoo qabu? Ta'us akkasnaan jechuun qabdu. Ati ni na beektu kan akkasnaan jette namni ni nan beekne immoo maal naana jedhu. Okay, sorry. Garasitti hubattee? Garuu guyyaa barisdii koo akkana bira turtu waan barbaadeef. Kanaaf naan hin loliin. Urji. Yoo akka dallantu godhe immoo dhiifama naa godhe. Lakki anatu dhiifama si gaafachuu hin qabu. No. Sitti inni akkamii yoo ta'e dhiifama naa godhe abdii. Lakkisii miti. Karaa nayyaatiif karaa natti itti hubattee waliin galle waan ta'eef dhiifama gaafachuu na wayya. Kanaaf dhiifama naa godhe. Okay? Kanaaf amma bultu. Tole sammuu erga jetteeti ana sirran bula ati immoo achuma bulta. Kanatti walii galle yoo ta'e malee Isaan mari'anna rakkoon qabu. Namaas bulu namachi bulu waliin mari'anna. Huh? Thank you. Akka qeerransaa buuna jettee turte. Galatoomne. Urjii warri kaasan jiru barree maaliif dadhabdaati? Maal rakkoo qabaanis taa'an jira gatteef. Bakka keetti itti na dabattu yeroo hundaa hojii hojjetami. Ni isa kun uffata bira dheeroodhaaf na bira hin jiru. Jijjiirradhu uffata. Kanumaan uffadhaan. Isa kanuma? Isa kana uffattee bultaa? Kanumaan hin bulaanu. Lakki hojii jijjiirradhu si jalaa badaa. Lakki dhugaa abdiin uffadhaan. Uffata biraa si jijjiiru? Lakki ani barbaadu. Tunduu eeyyuu kana firaan baasu kanumaan uffadhee bula. Kana ofii uffadhu barree yoo shakkitee rakkoon qabu. Maal taate na sodaattaa hojii? Lakki. Uffata kee jijjiirradhu amma dadhabdee jirti. Deemiti boqodhu. Anas maan bula? Eessa asirra? Soofaa kanarra? Asirra anatu bula. Lakki ana iddoo kana malee hin ciisu. Ati keessummaa kabajaa kootii bara. Lakki abdi dhugaa. Ana sirraan ka'u. Ana sin bulaa tachi buli. Jetteere? Ati keessummaa kabajaati. Kanaaf siree bulu qaba. Lakki dhugaa ana tunduu eeyyuu achiin bulu. Na dhagahi. Ana iddoo kana malee hin bulu. Na dhagahi. Abdi dhugaa waan tokko iyyuu uffadhu asumarraan bula. Akkas taanaan anis asuma taa'atis taa'e. Asammaa anis asuma taa'aan bula. Abbaa dadhabuu. Ka'ee deemira. Dhugaa abdi rakkoon qabu ana sirraan bula. Yaada kun jijjiiru. Ati immoo maal ta'a nama dhagee ka'ee abdi. Mul'achii wasirruma bullagaa rakkoon qabu. Maal jechuudha ati ka'ii rafe iddoo sana? Maal jechuudha? Keessummaa kabajaa dhiisee
Siree rafaa. Maal rakkoo qabarii? Kaya tamma keessummaa kooti. Ani amma taambula malee asirraan ka'u. Oolchina dhageekaa. Kaya ciisi maal iddaa? Ana tundu asirraa ka'an jiru. Yoo duute kaata. Kaya jabaadhu. Taatee raftooti. Taa'uun gaarii. Sammuu lamman keenya iyyuu taa'uun laga. Garuu osoo akka bajjitee osoo naamantee ofii keetti hidhattee ciifta. Ani yoomiyyuu sin kabajaabdi. Afaaniin na sassoobda malee na amantu jechuudha urji. Maal jechuudhaabdi? Uumaan dubbati. Asirran bula jechuun sin amanu jechuudhaan? Uumaan dubbati. Akkamittiin akkas naan jettaa abdi? Na amanta taanaan siriirra ciisi kee. Saniin ala amma haasaa biraan barbaada. Kanaaf yoo amanta kee ciisi. Guyyaa hojiirra oolteetti deemee irra galfadhu. An asirra bula kun nagaya kun. Tole. Garuu uffata kana uffadhu kanuma koo uffadheen bula. Nagaan bula. waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beektu. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatamu agayeera. Garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabneen yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf agayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u dameewwan baankii awaash maratti waadiyaa herrega qusannaa amaanaa herrega socho'u labbeek waadiyaa herrega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u mudaarabahaa herrega investimentiif kuufamu muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu qarde liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'aa filannichas ni jaallattu badhaadhinni awaash waliin baankii awaash. Kanaaf gasan yeroo sanas waan jiru hunda isaa beektu waan ta'eef ana isinitti himu. Homaaniif ishee walii gallee wal duukaa jiraachuu hin dandeenye. Meeyaan isin caalaan beeku isin maal godhinaan jettu. Walitti buutu maal irratti wal dadhabdan? Yeroo dhiyootti walii gallee hin beeknu.
mana keenya keessa gammachuun nagaan kolfii erga argame baay'ee tureera. Kanaafan murtoodhumaa murteessuuf isinitti himuuf dhufe. Annobsi koo daangaa darbeera. Anaaf jedheetu rafiin bule. Rafuun jeequ. Ishii kophaatu balleesse moo ati maal balleessite? Amala kaleessa qabdu sanatti jijjiirame moo maalirraa kaateeti? Amalli ishee baay'ee natti jijjiirameera. Obsaaf garaa bal'achuun koo cubbuu keenyaan mucaan keenya hin miidhamiin isa jedhuuf obsuun koo garuu isheen ciraama isaa akka sodaate ta'e akka gowwummaatti fudhatte ta'e hin beeku. Bakka jaarsi hin jirretti miidhes qixxee iyya jedhama. Kanaafuu ishiin amma odoo jiraatte waan ishiin haasofturraa kaanee waan ati haasofturraa kaanee tokkotti rakkoo jiru itti himnaa turre. Kanaafuu ishiin immoo kana caalaa himatti ta'a. An dura dhufe wajjinis hin boo'in jedha mammaaksi kan duubatti hafe sunis immoo caalaa si boochisa kan jedhamtu jira. Kanaafuu dura qaamni sadaffaan odoo jidduu keechan hin seenne isin lamaan rakkoo keechan jidduu jiru san hiikkadha. Kanarratti nama garaatti baatu daa'ima kee baatu bayitii deemedhanii jaarsi immoo addaan nama hin baasu walitti nama araarsa danda'iiti wajjin rakkoo jiru hiikiti wajjin jiraadhu siin jedha ilma koo. Ala bulu eegalte. Timmoo maal kolfita? Dadhabeera ofii koo kaa'imee mana irra. Laakii kan goofamaa miti. Kaa'isiin jechaan jira. Kaa'imee tiski. Maal ofii koo dadhabeera. Maaltu kolfisaa jira waan isaa? Dadhabdemi? Maal daleedee dhufte? Natti himi haa? Leensa waan tokkoyyuu hin goone siin jechaan jira bira. Wal bira hin bulle? Wal bira bulu wal bira bulleera. Garuu wanti tokkoyyuu hin goone. Qoosaan jiru dhugaa siin jechaan jira. Dhugaa? Maaliif hin dhamantooti? Kaa'imee natti himi? Garaatti baattii kanadha kan dubbii fideeyyu. Akka waan ta'e mucaan isheen deessu rakkoo biyya kanaa furuu dhufutti yaadditee hin beekan. Dubartiin waan soddomaan danda'u jedhama. 10 hin gorsu, 10 hin obsu, 10 hin dhoksu. Kanaafuu akkuma kaleecha akka gaariidhaan walitti dhuftan san arras danda'i siin jedha. Ka danda'iiti haadha manaa haadha daa'ima keetii wajjin jiraadhu siin jedha. Isin 30 obsi jettu. Ani isheedhaaf yoo xiqqaate 300 ol obseeraaf. Obsuuf taanaan ana caalaa kan obsuun jiru. Dhala koo garaatti baatti mucaa koo jalqabaa. Cubbuu koof cubbuu isheetiif inni hin du'in jedheen malee meetii wajjin adda ba'ees guyyaa tokkoof akka hin miidhamne jala muree hin beeku. Amma immoo murtoo dhumaarra ga'eera. Boqonnaa mataa koon barbaadan. Kanaaf waan jiru ishee wajjin xumuree adda ba'uun barbaada. Jaarsi addaan nama hin baasu. Jaarsi dhugaa jiru namatti meet walitti nama deebisee walitti nama araarsa malee addaan nama hin baasu. Jaarsi ammas obsi danda'is hin jedhu. Isa balleessattanii akka anatti hin murreef dhufee isinitti himeera. Nagaatti.
waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beektu. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatamu agayeera. Garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabneen yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf agayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u, dameewwan baankii Awaash maratti waadiyaa herrega qusannaa, amaanaa herrega socho'u, labbeek waadiyaa herrega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u, mudaarabahaa herrega investimentiif kuufamu, muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu, qarda liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u, gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'aa filannichas ni jaallattu. Badhaadhinni Awaash waliin. Baankii Awaash. Dafii deeman sa'aatiin akkanatti hin guyyaan. Haa ta'u deemika. Amma yoonaayyuu rabbi isaaniif haa tolu. Anaa jecha kanuma garaa koo arganiitu amma yoonaanaa tursanii silaa yuunivarsiitiin biraa tureera eega barattoota isaa waame anaa jecha. Maal re'aarme yuunivarsiitii hundumtuu sagantaa wal fakkaataan qabanii kanaafidha. Dhuguma haa ta'u. Yaa qabu koo amma liibaniin asumatti waamtee na gaggeessii maaliif hin jenneen moochumaan nagaa dhaammattee deemta. Lakki armeen ulfaatam xiqqoonan sodaadhe miti dhaga'amaa illee sodaadhe gaafa dhiisee deemu achuma ga'ee bilbiluu kifooyyee natti fakkaata. Inni illee dhugaadha haa ta'u garuu immoo maal goota haa ta'u bilbilii fi gachuma qaqqabiitii garuu inni sin ulfaata haa ta'u akkuma. Ani amma isa misaan qofaatti si dhiisee deemuu kootu na yaaddisaa jira beektaa. Maalan ta'a jetteetu. Ani kana booddee anaaf wanni yaaddu waa tokkoyyuu hin jiru qaboo koo dhugaan siin jedha. Ila. Qaboo koo. Naa jabaa dhugaati. Kana booda umurii koos fayyaa koos akkamiifi jetteetu. Anoo kana booda umuriin koos gabaabduudha. Ofuma kee fi yaadi ilma koo qabeenya addunyaa kanarratti qabdu barumsa keedha. Naa jabaadhu siin jecha akkuma si jajjabeesseetti amma yoonaas jabaattee kanaan naa geesse. Kana boodas jabaadhu ilma koo. Abdiin ati qabdu addunyaa kanarratti barumsa kee qofa. Barumsuma kee irratti naa jabaadhu ilma koo. Isaa waan tokko shakkii. Sitti meeqa booko waan biraammoo waanan imaanaa sitti kennu barattoonni yemmuu jeequmsa kaaste jette. Dhagaa takkitti lafaa kaastee nan darbadha jettee sitti mee of eeggadhu. Waa takka. Armiyaan lafa dhagaan naqu. Shimala koo qabadheen hiriira nagaa ba'ee gara doormii kootti. Shimala? Hin qaanoftummatiin gootame. Sankooti armiin sodaatirati isaa. Sitti meerammoo of eeggadhu ilaa. Sitti mee qaboo koo. Carraa rabbi sii kenne kanatti fayyadamii barumsa keetti naa jabaadhu. Isa beekaa armi garuu qofaa si dhiisee deemuu matu natti ulfaateetu. Qaboo. Maa inni kan na dhiistee deemtu haa ta'u ka. Silaa umurii kee guutuun wajjin jiraachuu barbaadde? Dirqama. Barachuun kee dirqama. Deemuun kees dirqama maalan ta'an? Amma fayyaan qaba kunoo. Dhuguman siin jedha. Waan akkanaa yaaduun qabdu qabu. Dhugaan siin jedha. Ani maalan ta'ame? Situ bakka haaraallee deema. Ijoollee haaraa. Hiriyoota haaraa. Nama baay'ee wajjin wal baruun jira. Of eeggadhu ilma koo. Of eeggadhu sitti. Omaan ta'ummoo inuman itti baraga. Maal godhe sitti? Eenyutu si gargaara jedhanii mara? Rabbi na gargaara. Maalan ta'a? Maalan ta'a kana booda? Hammaanis fayyaan jira. Kurbaanana sitti mee qaboo koo? Waa'ee boo'ichaa mana keessatti fixnee baane miti? Bo'uun dhorkaadha. Bo'uun hin danda'amu waliin hin jenne sila.
sitti meera qaboo kela ela imimmaan tokko arginaan ela sitti mee waan hundayyuu dursee qaboo ko isi ka garaa ammaatti garaa nanammeessi isi qaboo ko isi anu danda'ee jiraadha ati bakka haaraa deemta ana malee anin dura baree meeqaaf meeqa dhiisee gadiin qobatta foona malee ati maal taata qaboo ko kanaaf jennee si dhiisee deemuu sanaan deemsee isi ilma kobbooyi garaa ammaatti garaa nanammeessi Alam godha dirqama barachuu qabda ilma ko anis mi'ootoo narraa adda ba'uu baattee nan gammada garuu waan tokko waan anaaf gadi garu barbaadde waadaa siif eeggan yoo si dhukkubee yookiin yoo wanti numtu sitti ulfaate akkanan dhoksi maaliifan si dhoksa dafeedhuma sitti bilbiladha malee maalan si dhoksa ilma ko sirraa dhokse si dhokse eenyuttani madha qaboo ko si malee maalan qabu qaboo ko gara ammaattee gara nanammeessi siin jedha qabu ko dhiisi ilma ko dhiisi gara hammaataniin ta'u dhiisi kalma ko dhiisi jabaadhu kan naa jabaadhu ilma ko nan deemu ka'i sila amma buufata konkolaataa totoon si gaggeessee naa lakki haalan godha haalan godha jedhi naa jabaadhu aboo koo naa jabaadhu ilma ko ila barumsa kee malee abdii biraan qabdu jabaadhu qaboo naa jabaadhu ilma ila milkaa'e ilma ko bakkuma deemtetti haala gaafii rasiifaa taasisu hawwitee hin dhabin ilma ko ammuma na bira jirtutti immoo na gammachiistee na jiraachisteetta bakkuma deemtetti gammadi ilma ko rabbi waan si gammachiisu siif haa kennu barumsa kee malee abdii biraan qabdu barumsa bakka irratti naa jabaadhu ilma ko qaboo ko jabaadhu ilma ko garaa nammaatiin ilma ko garaa nammaatiin qaboo ko ilma ko harme waaqnatti abdattuuf amanattu si wajjiniin haa ta'u abbaa haadha taatee na guddiste harme ansitti waamama haa ta'u naa jabaadhu ilma ko haa ta'u naa jabaadhu abdiin koo suma ilma ko ela deemi sitti hin barbaadin otoon amma buufata konkolaataatti si gaggeessee illee nan gammadaan mana didde jedhi nagaan gale nagaan bakku haa ta'u si malee jireenyi naa baramti taanaan haa ta'u kaa qaboo ko haa ta'u kaa ilma ko diingoo sanumaa si turte yaa qaboo ko si malee illee jireenyi illee itti baru yaa qaboo ko naa jabaadhu rabbi si faana haa ta'u